Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu daawwattoota channel keenya akkaataa TikTokii paaspoortii isaa hin beeknega itti argachuu dandeessan. Paaspoortii TikTokii hin beekne haala isin argachuu dandeessan sun agarsiisachuudha. Akkaawuntii TikTokii kana namni fayyadamaa jiru hundi paaspoortii isaa beekuu qabaachuudha. Paaspoortii TikTokii bilbilarraa qabdanuu yoo paaspoortii isaa hin beekne namoonni hin beekne haala isin argachuu dandeessan jechuudha. Namoonni hin beekne haala isin paaspoortii TikTokii itti argachuu dandeessan jechuudha. Kan immoo beektanuu haala kamiin haala isin irraa jijjiiruu dandeessan sun agarsiisa jechuudha. Gaafii namoota baay'ee karaa viidiyoo jalatti na barreessitaniidha. Akkamitti TikTokii paaspoortii isaa deeffachuu dandeenya namoonni ittan nafaana turaa isin jedha. Gaa har'a isin agarsiisa. Warri haaraa taatan subscribe gochuu akkasuma viidiyoo laayikii tuquun eegalaa isin jedha yeroo dhaggeeffattu. Gaa viidiyoo laayikii tuquun hin dhisna. Laayikii tuquun faayidaa guddaa akkasuma hamilee guddaa namaaf kenna. Akkaawuntii TikTokii gaa paaspoortii isaa hin beektan yoo ta'e haala kamiin keessin argachuu dandeessan. Namoonni immoo irraa jijjiiruu barbaadde illee haala isin itti irraa jijjiiruu dandeessan isin agarsiisaa isin jedha. TikTokii gaa bilbilarraa ni qabdu. Namoonni TikTokii keessan abdeetii hin godhin Play Store gubbaa isin waan abdeet gochuu irraanfatinaa isin jedha. TikTokii bilbilarraa qabdan gaa kan itti fayyadamaa jirtan hundi seentu jechuudha. Paaspoortii isaa deeffachuudhaaf achirra eega tuqxanii TikTokii irra eegasentanii gaa fuula karaa akkaawuntii keessanii yookaan immoo gara mirgaatiin gara profaayilii keessanii yookaan akkaawuntii itti fayyadamaa jirtanuu jala ni seentu jechuudha. TikTok irra eegasentanii gubbaarraa tuqaasanii profaayilii keessan jala tuqaasanii harka mirgaa jirtu tuquudhaan gaa ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa setting privacy kan jenni jira jechuudha. Setting and privacy kan jedha kana irra yeroo takka tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Akkaawuntii TikTokii paaspoortii isaa hin beekne sana argachuudhaaf. Achirra yeroo isin tanaa kana isin banaa akkaawunti kan jedhe awwalarra jira jechuudha. Akkaawunti kan jedhe awwalarra jira jechuudha. Akkaawunti kan jedhe kan eega tuqxanii gara fuula duraa isin oofaa jechuudha haala kanaan. Asirra yeroo isin geessan dhugaa asirra paaspoortii TikTokii akkasuma hin beekne deeffachuudhaaf kan isin gochuu qabdan gaa bakka paaspoortii kaa tuqxu jechuudha. Bakka paaspoortii kan jedhe kaa tuqxu jechuudha. Namoonni deeffachuu akkasuma yookaan immoo akkaawuntii keessan waa inni banamee hin jirreen kanaan duratti hin beekne yoo ta'e akkaawuntii information kaa tuquudhaan gaa paaspoortii TikTokii deeffachuun duratti ajjala waa lama isin gaafata. Point nambariidhaaf email adreesii waa takka itti guuttadhaa yoo isin danda'ame lacheenuu jala kaawwadhaa emailii fi lakkoofsa bilbilaa. Paaspoortii TikTokii takka deeffachuudhaaf gaa akkasuma Gmail akkaawuntii yookaan lakkoofsa bilbilaa isin gaafata waan ta'eefan kana isin agarsiise awwalaa. Asirra eega seentanii ka awwalaa kaanii filattu paaspoortii kan jedha kana mallattoo xiyyaa kana tuqxu jechuudha. Paaspoortii bakka jagaa tuquudhaaf mallattoo xiyyaa tuqxu. Awwala yeroo isin achirra tuqxan koodii emailii isin erga abbaan TikTokii isin ta'uudhaaf yookaan immoo koodii isin erga lakkoofsa bilbilaa qabaatan lakkoofsa bilbilaa Gmail akkaawuntiidhaan banamee jiru ta'e Gmail akkaawuntii bilbila keessatti yeroo koodii isin ergaa jechuudha. Maaliif isin ergaa TikTokiin kun kan keessan ta'uu baruufi jechuudha. Akkaawuntii TikTokii isin paaspoortii isaa deebisaa jirtan kun keessan ta'uu koodii isin erga waan ta'eef walakkaadhaan bahuudhaan gaa emailii seenuudhaan koodii fudhattanii itti guuttu Gmail akkaawuntii bilbilarraa qabda yookaan immoo ka TikTokiidhaan baname sanarra seenuudhaan yoo illee hin jirre gubbaarra tuquudhaan gaa harka mirgaa kaa tuquudhaan itti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Yoo dhiqataa achirra hin jirre akkaawuntii TikTokiidhaan banamee jiru sana Gmail akkaawuntii sanatti jijjiirtu jechuudha. Paaspoortii gaa haala kanaan yeroo isin kanaaf fidee isin baasa asirraa irra tuquudhaan gaa yeroo takka yoo barbaadan kooppii godhattu jechuudha. Koodii isaa haala kanaan isin baasa kun asirratti yoo hin barbaanne immoo seefii godhachuun dhaxxanii bakka ammaatti guuttu jechuudha. Asirratti dhuftanii guuttu jechuudha koodii ammaa sana. Haala kanaan paaspoortii yookaan koodii haala kanaan gaa verifaayiif eega gootanii gara fuula duraa isin oofaa yookaan immoo gara fuulduraa isin fidaa jechuudha. Asirratti kan isin gochuu qabdan gaa inni isin paaspoortii cimaa uummachuu qabdan jechuudha. Gara fuula duraa deemuu duratti asirratti paaspoortii change paaspoortiidha. Paaspoortii jijjiirrachuuf jechuudha. Kana booda maal gootu paaspoortii asirratti barreessitan kana barreeffattanii achi kaawwattu akka lammata hin irraanfanneef guyyaa takka TikTokii keessan deeffachuudhaaf paaspoortii isin gaafata waan ta'eef yookaan bilbila biraatti dabarsuuf paaspoortii waan isin gaafatuuf change paaspoortii kana gaa paaspoortii duraanii dhiiftanii hamma haaraa barreessitu bakka kana naqxu jechuudha. Awwala mee asirra barreessee yookaan irra galchee isin agarsiisu. Haala kanaan gaa paaspoortiin kan keessan maal qabaachuu qaba? Qubee guddaa lakkoofsa qabaachuu qaba. Akkasuma lakkoofsa dijiitii 8 ol ta'uu qaba. 20 gaa 8 ol. Lakkoofsi sitti lakkoofsa tokko akkasuma hanga 10 keessaa lakkoofsa tokkotti naquu qabdu. Istiroojii kan jabaa ta'e mallattoolee adda addaa kan of keessaa qabu jechuudha. Masalaalii mallattoo kaanii agartu. Mallattoolee kana of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Paaspoortii keessa yoo isin likkiitti barreessitan mallattoon kun sadanuu raayitii isinii ta'a. Istiroojii paaspoortii raayitii isinii ta'a jechuudha. Yeroo isin sirriitti barreessitan qubee guddaa qabaachuu qaba. Lakkoofsa tokko hanga 10 keessaa lakkoofsa 2 3 itti naquu qabdu. Mallattoolee kana qabaachuu qaba jechuudha. Paaspoortiin keessan jabaa ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan eega uumtanii mallattoo sun raayitii isinii goote egaa sirrii ta'uu dhiisuu maaliin ilaaltu mallattoo asirra kan mallattoo akka ijaa kaatuquudhaan gaa paaspoortiin keessan kana ni barreeffattu qaamatti naqxanii kaatan bakka kaatuquudhaan ilaaltanii barreeffattu jechuudha. Sirrii ta'uu dhiisuu isaa eega barreeffattanii kaatanii ganjallaa kaa dhufu hanga kontiniyuu ni gootu jechuudha. Asirratti kontiniyuu kan jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa isin oofa duddubbatti isin deebisaa jechuudha. Hamma
TikTok yang keessan paaspoortii isaa irraa jijjiirtanii jirtu. Kana booda TikTok keessan paaspoortii isaanii beektu. Bilbila biraatti TikTok dabarsuu barbaadan haala kanaan dabarsuu dandeessu paaspoortii itti naquudhaan akkasuma bilbila kan keessan irraa TikTok paaspoortii isaa hin beekne warreettan haala kanaan keessin haaraa jala kaawwachuu dandeessan jechuudha. Akkaawuntii TikTok keessanii jijjiirrachuu dandeessu isin jedha haala kana itti fayyadamaa TikTok akkaawuntii kana follow gochuun dagatana namoonni hin beekne jiraatan follow godhaa isin jedha follow hedduun qabu akkaawuntii TikTok namoonni hin beekne jiraatan follow gochuun dagatana akkasuma namoota hedduudhaaf share godha. Karaa TikTokiitiin viidiyoo babbareedaa gaggabaabaa maxxansiin jira. Jala galaa irraa baradhaa isin jedha. Kana malees viidiyoo yookaan immoo gaaffii biraa qabaattan viidiyoo jalatti naa barreessaa isin jedha. Gaafuma qabdan hundaayyuu karaa Telegiraamaatiin isin jira. Akkasuma TikTokii gubbaallee ni jira. Gaaffii waan isin galuu jiraate komentii naa barreessaa akkasuma chaanalli kan koo subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isin jira. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuqaa hanga kutaatti taanuu walitti dhufutti nagaan tura.